Dhataan Naziif jedhamu waan tureef eega kana keessaa hirmaannaa qabu kan jedhudha gaafa sana kan dhiyaate. Filannoo Itoophiyaa fi galmeen kaadhimamtoota xumuram. Paartii badhaadhinaa kaadhimamtoota 2432 galmeesseera. Izeemaan immoo itti aansuudhaan kaadhimamtoota 1385 akkasumas paartiin Innaat jedhamu immoo. TPLF Aklol jalqabbeennee qophaa turree jedhu pireezidantiin naannoo Amaaraa oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an asli galgalooti nu dhiyaadhaa. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaan boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa galmee kaadhimamtoota xumuree fi dhimmoota biroo irratti miidiyaaleef ibsa naannoo Oromiyaa godinaalee Wallaggaa Afranii fi naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakal keessatti iddoowwan walitti bu'iinsitti tureetti galmeen kaadhimamtoota yeroo fudhatee jedha. Gambiraatiin naannoo Benishaangul Gumuz magaalaa Suusaa fi naannoo Haraarii keessatti kaadhimamtoonni dhaabbilee lamaa fi miseensota 3 hidhamanii akka turee fi hiikamuu isaanii dubbatan. Kan malee dhimmi ijoo kan isaan irra dubbatan maali jedhee waayilkii Abtaamuu Xibaabuu gaafadhe. Tole baay'ee galatoomii asila akka ibsa isaan laatanitti paartiileen siyaasaa 47 kaadhimamtoota isaanii galmeessisaniiru. Lakkoofsi kaadhimamtootaas akka waliigalaatti 8,209 akka ta'e himameera. Kana malee immoo namootni yookaan immoo kaadhimamtoonni dhuunfaadhaan dorgoman 125 kan ta'an galmaa'uu isaaniitis walitti qabduun boordichaa himaniiti kan jiranii. Galmeen kaadhimamtootaa kun naannoo Tigraayin alatti naannolee hunda keessatti akkasumas magaalota Finfinnee fi Dirree Dhawaa keessatti adeemsifamuu isaatii kan isaan himanii naannolee filannoo 673 keessatti jechuudha. Gama biraatiin paartiilee 47 kunneen keessaa paartiileen kaadhimamtoota lakkoofsa guddaa galmeessisan paartii badhaadhinaa kaadhimamtoota 2432 galmeesseera. Izeemaan immoo itti aansuudhaan kaadhimamtoota 1385 akkasumas paartiin Innaat jedhamu immoo kaadhimamtoota 573 galmeessiseera jechuudha. Gama biraatiin boordii filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa adeemsa galmee kaadhimamtoota guyyoota 22 ture kanaan rakkooleen garaagaraa isa mudachaa akka turan himeera. Isaan keessaa rakkoon inni tokko dhimma geejjibaa wajjin wal qabatee meeshaalee filannoo geejjibsiisuudhaaf rakkoon isa mudataa akka ture himee jira. Godinaalee Wallaggaa Afran keessatti sababa yaaddoo nageenyaatiin galmeen kaadhimamtoota akka barfatee adeemsifame ammallee yaaddoo nageenyaa akka jiru eeraniiti kan isaan jiranii. Kana malee immoo mootummaa naannoo saba-sablammootaa fi uummattoota kibbaa keessatti iddoo Masqaan jedhamutti kaadhimamtoonni dhuunfaadhaan dorgoman 2 hidhamuu isaanii fi isaan akka hiikamaniif mootummaa naannichaa beeksisuu isaanii. Kana malee immoo akka hiikamaniif hojjechaa akka jiranis himaniiti kan jiran. Gama biraatiin dhimmi irra deddeebiidhaan gaazexeessitootarra ka'aa ture dhimma adda bilisummaa Oromoo fi paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo wajjin wal qabatudha. Filannoo keessaa bahuu isaanii kan beeksisanii dhimma kanas walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Burtukaan Miidhagsaa paartiilee lamaan boordichaan hin dhiibamne jechuudhaan kan isaan dubbatanii deebii isaan kennan yaa dhaggeeffannu. ኦፌኮ 5 እና 6 የሚሆኑ ቅድመ ሁኔታዎች በሚል አስቀምጦ KFOn filannoo irratti qooda fudhachuuf haaldureewwan 5 fi 6 ta'an kaa'e. Kunniin yoo hin guutamne filannoo keessa hin galu jedhee ibsa yeroo baasu boordii filannoofis gaheera. Boordiin filannoo akka sanatti waan hojjetu miti. Wanti tokko kan nu ilaallatu miti. Gariin akkamiin akka deebi'anis hin beeknu. Gariin ammoo hojii boordii filannoo waliin kan deemu miti. Tokko garuu gargaaruuf yaalleerra. Fakkeenyaaf hidhaa miseensotaa kan ilaallatu ajaja malee hidhaman kan jedhu irratti qaama ilaallatu waliin akka mari'atan nutis kanneen akka hiikaman gaafanne jiru. Dhimmootni murtaa'an deebii argataniiru. Gama paartileen kun gahaa akka ta'etti akka hin fudhatamne nu galeera. Waajjiraaleen cufamuu ilaalchisee kun sirrii akka hin taane ibsineerra. Raawwachiiftonni gama isaaniin waajjirri cufne hin jiru jedhu. Bakki itti cufame akka dhiyaatu paartilee gaafannus paartileen deebii nu hin kennine. Adeemsa kana irratti hirmaachuu dhabuun isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Sababiin isaas adeemsicha guutuu godha yookaan lakkoofsa hirmaattotaa dabaluun adeemsichaaf gaheen qabu ifaadha. Garuummoo kanarraa kan ka'e raawwii filannichaa irratti rakkoon nu mudata jettanii yaadduu gaaffii jedhuuf sababa kanaan rakkoon nu mudatu jira jennee wanti qophoofne hin jiru. ብለን በዚህ ምክንያት ይመጣል ብለን የተዘጋጀንለት ነገር የለም።